Dilbata waaree booda sirba odeeffannoo fi qophii qindeeffannee kunoo bashannana eegalleetii jirra. Hordoftoota keenya akkam jirtu jenna. Maarree har'a keessummaan qaba hordoftoota keenya toora artiitirraa inni affeerradhee waa'ee artii haasaa qophii simbiraan kan geenyu ta'a. Egaa qophiin keenya immoo bareedee akka simbiraa ga'uu fi ispoonsarri keenya Qarcaanshee Trading wal faana jirra. Yeroo kana immoo bunni guuramaati jira. Hordoftoota keenya buna diimaa qofa coraa yookaan immoo guuraa jedhu. Buna diimaa qofa guuruun gatii namaaf baasaa jiru. Ergaa isaanii hordofnee keessummaa kiyyaan kan walitti deebinu ta'a. Bakkuma jirtanitti bashannana gaarii yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haloo jechuu hin dagatinaa nu faana tura. Buna yaa buna, buna buna, buna yaa buna, bunni nagaa, bunaaf nagaan dhabiina. Bunni aadaadha, eenyummaadha. Bunni kabaja. Maarree bunaaf nagaa hin dhabina bakka bunni dhaabbatee qulqullinni haa jiraatu. Qarcaanshee Trading. Qarcaansheen oomisha bunaa guddisuuf sanyii filatamaa fayyadamaa jira. Bunni akka hin qancarreef gamashuun oomisha ol kaasa. Wayita buna guurtan diimaaf magariisa waliin hin makina. Buna afuuf siree fayyadama. Buna lafatti hafanii gogsuun aad malee. Hubadhaa buna qulqulluu bakka nu bu'u dhiyeessuun eenyummaa buna keenya ol haa kaafu. Buna gaarii gatii gaarii. Walitti deebinee hordoftoota keenya ergaa Qarcaanshee Trading hordofneeti jirra. Yeroo kana buna diimatu coramuu qaba. Buna diimanii qulqullina wajjin wal qabata. Gatii gaariis isinii baasa ergaa isaaniiti. Egaa keessummaan kan koo kanarraa immoo Girmaati. Booranarraa kiiloomeetira hedduu imaluudhaan istuudiyoo yeroo kaayyootti argamteeti jirti. Agdaleetti yaasituu si faarsa. Akkinaleeti asittuuti yaabsi faarsa ammaa akkuma lagaa galgalee qayeessi marsa ammaa akkilmee dhalee laanaa duddaa si baadha ammaa akkas fakkaata. Sirba baay'ee bareedaadha. Sirba Booranaa gaafa dhaggeeffadhu na gammachiisa yoo dubbannu. Mee sirbi kun maalirratti xiyyeeffata? Akki dhaleen tiyyaa sirbireeti. Re'ee faarsa. Qabatteerta. Re'ee faarsa. Loon faarsa hojii wal qabataa jechuudha. Akkuma loon faarsaan akkuma gaal faarsaan kun immoo sirbiree. Booranatti sirbi re'ees kan gaalatis kan loonitis adda adda. Gargar jira. Gaafa Boorana dhufanii aannan loon Boorana beekamaadha. Egaa Booranni qabeenya akkasiitiin beekama. Loowwan Booranaa isin komatanii kan re'ee sirbitee kan loonillee sirbeeni sharreelleen sirbiloon duulaati kan loonillee qaba. Hin qabdaa? Mee tokko jedhi kan isaan isaa dhaggeeffatu. Sharree sharramadhe Ahiyoo hoyoo malee eheyye nakee hampuradhe ahiyoo hoyoo kuloo eheyye amborro nomocha ahiyoo hoyoo malee eheyye anaan kuloo mucha ahiyoo hoyoo. Yeroo kam sirbama kun galgala gaafa ilman immoo gaafa bobbaasan immoo yoom yoo? Yoo jili jiraates yeroo kamiyyuu sirbuma garuu loon duula sirbi loon duulati. Loon duulaa jechuun maal jechuudha? Loon duulaa jechuun yoo duula kan horii loon booji'amee galu. Akkasii. Gaala foon sirbinee maaliif gaallis qabeenya keenya isa guddaadha. Mee waa'ee kana kaas. Gaala sirbina ni nagamma. Garuu jira sirbina. Kana booda sirbamaa jechuudha. Sirbama. Tole aga ammaatti immuuni sirbamee qabdii jedhanii warra gaafataniif kanaan duratti miidiyaa irratti illee hojiin turreerra yeroo sanii albaba guutuu qabda. Eegas wanti daddabaltee moo kiliipoota irratti hojjettee kan jiru haqaaf. Yoo eegisuuniiti sirba sadii hojjedhee jira. Sirba sadii hojjedhee jira.
Lam viidiyoon hojjetameera tokko oorareedha. Inni lammeessoon immoo sirba koronaa wal qabate. Inni sadeessoon immoo istuudiyoo kee jiru viidiyoon isaa. Viidiyoon isaa dhumachuu gaheera King Raawwattuu hojjechuu jira. King Artii Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba. Haala adda addaatiin kaameeraa babbareedaadhaan yeroo ammaa hojjechaa ta'ee jira jechuudha. Sirrii ammas hojiin inni amna hojjechuu jiru 4K hojjechuu jira. Hojii dansaa hojjechuu. Mee Aqdalee kana akkamitti yaadatta? Seenaa isaa eenyutu irratti hirmaate? Walaloo isaa eenyu barreesse? Yeedaloo isaa kan jedhu kana kaaftu. Aqdaleen xiyyaayee sirbuma Qaraayyuu Booraan kee jiru kan uummati dhaatu kan uummati baadiyyaa keessa sirbu. Tole. Sirbum suni fudhadhee ani sirbe. Malee sirbum qaraa uummata kee jiru kan uummataati. Afoola jechuudha. Sirbum uummataati akkas. Tole. Hordoftoota keenya egaa immoo Girmaa waliin kan jirru yoo yaada qabaatan lakkoofsa bilbilaa keenyaan haaloo jechuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa immoo Girmaa sirba hedduudha kan isiin sirbite. Amma Aqdalee kaasatii turre hordoftoota keenya biraanis geenyetii jira. Ani sirba heellis akkati sirbitee nan beekaa. Kan aadaa immoo Gabraallee sirbiteetii jirta. Mee isaan haa kaafnu laata? Ayyee. Tole. Sirbii Gabraa jira. Sirbii Gabraa sulleen yooma Aqdaleetii yoo hojjedhu albeem tokkee jiranii. Tole. Yesoon viidiyoo isaa hojjedhe. Sirbii Gabraa sun immoo sirba fuudhati. Fuudha feeruma jechuudha. Sirba fuudha feerumaati. Tole. Mee sagaleen jennu tarii jiini kun cidha artistii wanta ta'eef. Mee jaa jennu isa. Qaxurreen dhaltee golloo keessatti bulii bulfadhee gosoo keessatti obboloo seedoo horoo soofeetaa arguyyaan keetoo obboloo kiyyoo kobeen leeyluuhu leeyluun ayyoobee hawwerreer buulaa obboloo seedoo horoo soofeetaa arguyyaan keetoo talooteennoo bormata laasii ayyo siddalee argachaan baatti boloo seedoo horoo soofeetaa arguyyaan keetoo kan fakkaatu kullee. Hiikni isaanii maal jechuudha? Amma warra intalaati moo warra gurbaatitu sirba kana? Kunin warri siis sirbaaf obboloo seedoo jechuun intala. Oroos feeta jechuun sargi feeta akkas jechuudha. Akkas jechuudha. Tole. Maatii hiriyoota ishiitti ittiin faarsa. Baay'ee bareedaadha. Heellee immoo haa kaafnu laata? Ayyee. Heellee Weellisaa Abdusalaam Hajinnaa kenne. Istuudiyoo keessaa wal argine. Ayyee. Akkaan hojjedhu. Yaadatta? Naa barreessee. Tole. Neleeli layyoo. Hiriyyoo na suuqadhu rahaana saakayoo. Neleeli layyoo. Hiriyyoo na suuqadhu rahaana saakayoo. Sadeeta garshalle jakoo guduu fodoo. Hiriyyoo rahaana saakayoo. Mudii shuboo tolche mangootiin hidhadhoo. Hiriyyoo rahaana saakayoo. Gumee fi bilkee marti kaayadhu. Hiriyyoo rahaana saakayoo. Hiriyyoo rahaana saakayoo. Baay'ee bareeda. Itti bashannanaa jiranii hordoftoota keenya immoo Girmaa egaa artii Oromoo guddisuudha warra beekaman ijoollee lafaa dhufaa keessaa ishee tokkodha. Keessawuu artii gara Booranaatiin jiru fiddee uummata biraan keessatti jirti. Akkasumas immoo Oromoo tokkomsuu keessatti heellee kan Harargeessa akkasuma biraan keessatti jirti. Faadhu siin jenna. Sirbi immoo haaraa jira kaa. Waraareedha miti. Isa immoo haa kaafnu kaa. Seenaan isaa akkamii eenyutu hojjete eenyutu barreesse yeedaloon kan eenyutu waraabee piroodakshinii isaa daariktara akkasitti haa kaafnu. Warareen sirba loon duulati. Isuma sila kaafne isa jechuudha. Suluma.
Oorareef sharreellee walitti hidhamanii waliin jiranii. Tole. Achi keessatti janni jaba kaasteen faarsita. Daangaan faarsaa. Warroota daangarra du'an lafa hidhanii. Achi keessatti kaa loonii duula immoo loonii yoo duullaqanii booji'anii galanii achi keessa faarfama. Tole. Guutuma guututti waa'ee gootaaf waa'ee lafaa waan faarsudha. Waa'ee biyyaa oorareen. Sirbichi immoo kan uummataati. Kan uummatee akka aadaatti ofiisaan qindeessee. Walaloonis yeedaloonis kan uummataati jechuudha. Akkas oorareen. Tole. Warra dubartii qofatu sirbaa isa kana hawwanii gaafa sirban argee kilippii keetirratti. Gaafa abbootiin duullattee hojiitee galtuu sirba fuulkeetti. Mee sagaleen jechuu dandeenya? Hooraree hooraree si gabaaboo hooraree si gabaaboo raree baasoo jabaan tuuluu baasee si gabaaboo hooraree si gabaaboo tuuluu morkaa balballeettiin ol ka'aa si gabaaboo hooraree si gabaaboo raree fuudhee jaartii rafti kaasee si gabaaboo hooraree si gabaaboo akkas. Baay'ee bareedadha. Mee immuun gara fuulduraatti maal karoorfatte keessoo aartii Oromoo warri si jaalatan dinqisiifattoonni kee maalaa eeganii kan jedhu gaafii isa dhumaa hayyaa taasif. Akkuma irra caalaa hojiin kiyya aadaa irratti xiyyeeffadha. Amma ka hojjedhe caalaa hojii kiyyaa fooyyessuudhaan fuulduratti aadaaf seenaa irratti hojjedha jedhee abdii qaba. Isaan uummatillee daawwattootillee yaadi keessan yaada naa kennuuf na jajjabeessus hanqinni immoo bakka hin qabullee bakka kan sirreeffadhe naan jechuudhaan akka na bira ejjitan akka hojii kiyya. Yoo argitan sheer naa godhaa nam bira hin dhaqqabneellee biraan naa geessan isaaniin jedha haga danda'u anis. Ayyee. Immoo Girmaa Kokkofaltuu warra Booranaa ulfaadhu galatoo isiin jenna. Egaa hordoftoota keenyaa qopheessitoonni Abbabaa Magaraa fi Nasiraa Sharif gama ogummaa teeknikaatiin Eebbisaa Erkoo fi Fayyisaa Mirreessaa wal faana turre.